Barisu lata kalati Barisu lata kalati Lapen ko sit marati Jikos karalanti Barisu lata kalati Barisi Maal jine numa barristo? Arra lafarra oolaan jiru siin jedha laal. Arra oolmaan koo Yuunivarsiitii Aviyeeshinii Itoophiyaa guddicha keessa jirra. Arra oolmaan keenya yuunivarsiitii kana keessatti maal fakkaata? Ayyaanni immoo akkamii? Namoonni as keessa jiran maal hojjetaa oolu laata? Irra deebi'uudhaan baga ayyaana qillee yookaan ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa AMN Plus irraa isiniif qophaa'edha. AMN Plus yeroowwan ayyaana hundumaa qophii addaa qophii hin tilmaamamne qabatee daawwattoota biraan ga'uudhaan beekamaa guyyaa irraa akkasuma istuudiyoo keenya ba'uudhaan oolmaan keenya Aviyeeshinii Yuunivarsiitii keessatti argamna. Yuunivarsiitii Aviyeeshinii kuni hojiiwwan akkamii hojjetaa gurguroo durdaa daandii xiyyaara Itoophiyaa ta'uudhaan biyyootan 33 irraa namoota leenjisuudhaan maqaa Itoophiyaa kan ol kaasedha. As keessatti leenji'anii bahaniiti kan isaan achi deemanii hojjetoonni achi keessaa jechuudha. Egaa madda agarsiistuu amalaa fi duudhaa sanaatiilleeti. Dur ijoollee taate maalin taachaa guddatte? Akkan harkisneeti, akkan gooneeti xiyyaara gubbaate. Ujenna gaafa lafarra deemnus akkas jechaa turre. Dhugaa dubbachuuf daa'imman yeroo ammaa kana jiranis bara keenya jiranis maal jedhu seeti dooktarii taanaa yookaan immoo paayileetii taanaa jedhanii namoonni hedduun hawwii gaggaarii ofiif qaban ni himu. Egaa namoonni carraa argatanii as keessaa hojjechuudhaaf leenjii fudhataa jiran akkasumas immoo hojjetoonni akka keessaa immoo guyyaa irraa kan oolmaa isaanii nu faana taasifatu. Mee haalas jiru haala hojii isaanii akkamitti akka leenji'an immoo isaan faana turtii taasifnaa qophii ayyaanaa bareedaa daawwattoota keenya biraan ni qaqqabsiisnaa isaan hanga xumuraatti filannoo isaanii AMN Plus taasifatanii nu faana turaasiniin jenna turtiin keessan nu faana ta'u. Oolmaan keessan oolmaa gaarii ta'a dadhabni isaa dhandhama urgaa bareedaaf mi'aa akka ta'u abdiin keenya guddaadha gaa daawwattoonni keenya eessayyuu hin deemina ayyaana wajjin dabarsaa kunoo as keessa oollaa koota. Barisu lata kalati Barisu lata kalati Lapen ko sit marati Jikos karalanti Barisu lata Abarisiisaga. Arraga. Kam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa gaannu eddan. Nagaa galatooma ulfaadha. Baay'ee namatti tola. Nuti warra AMN Plus egaa ani Jineenus Waaqoo jedhama. Ani Moosutu Meegaa Sulaan jedhama. AMN Plus afaan Oromoo qophiilee bashannanaa sin faana hojjechuuf akkasumas ayyaana sin biratti dabarsuudhaaf sin biratti imallee jirra. Dhaabbanni kuni dhaabbata guddaa maqaa fi mallattoo Itoophiyaa baatee addunyaarra naanna'u waan ta'eef nutis gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Tajaajiloota akkamii kennitu mee asitti jalqaba? Tokkoffaa cabin crew training ittiin kennina. On the ground floor irratti, second floor irratti immoo commercial training kennina. Inni third floor irratti immoo leadership training itti kennina. Kanaaf travel tourism and hospitalitynis asumatti kennanamaa jira. Tokko immoo kan digriidhaan aviation management training asuma bildii kana keessatti kennamu. Wow, waan ajaa'ibaati. Barattuu reeti mucoo. Nan baradha. Na barsiistuudha. Mee aniifatti amala tolfanne waan jiru seeraan gaafa beeksifne maaltu beeka scholarship argachuu dandeenya ta'a. Beekamu. Waaqni beeka kana. Tola meeshaa eegallu ree meeshaa raadaawwee eegallu. Kana keessa gallee ilaalla. Amma aeroplaaniin kun moodiilii Boeing 777 dha fi Boeing 787 dha. Kanaaf immoo keessa gallee isinitti agarsiifna. Tole hadaawwan. Barisu lata kalati Barisu lata kalati Lapen ko sit marati Jikos karalanti Barisu lata kalati Barisu lata kalati Lapen ko sit marati Jikos karalanti Safu jaalala. Kam jirtu? Nagaa keessan jirtu? Nagaa naftaan aeroplaaniin keenya kun immoo guddaadha. Boeing 777 jedhama. Asitti treeningii keenya treeningii customer service kenna. Leenjiitti laattu jechuudha sitti. Ajaa'iba. Teessumni isaa garuu. Inni kun Nora Anoo? airplane kana keessa kun Cloud9 jennee waamna. Ethiopian Airlines tourist class and Cloud9 jedhama. Inni kun amma bakka isin jirtan kun Cloud9 jedhama. Warra first class
keessummoota keenya warra VIPs as ta'anii sarvisii guddaatti kennan jechuudha. Inni booddeen sun immoo economy class yookaan tourist class jedhama. Leenjii keenya asumatti finnee akka sarvisii kastamarootaatti akka kennu Ethiopian hospitality kan jedhamu akka ittiin kennu ijoollee keenyatti agarsiifnaan barsiifna jechuudha. Isaan barattoota. Warri kun amma torban lama erga barumsa jalqabanii reefuu jalqabaniiru. Amma akka kastamariitiin sarvisii ittiin kennuun isinitti immoo ittiin agarsiisuu danda'ama. Tole nutti agarsiisaa ka'a. Welcome jetaniitu. Mee ulaa barru duraan dursaa eenyu isin jenni? Ani maqaan koo Urgee Dingataan jedhama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Aroosabuu bakka jedhamuun. Mucaa biyya koon argadhes butti. Harka fuudhi taatee maal ta'a? Qeema tokko kan. Beektu dhaatu mucoo kan. Oom callee Ayyee gaariidha. Dhaabbata bareedaa akkanaa keessatti carraa barachuu argachuun mee akkami miirri? Dhugaa dubbachuuf miirri isaa baay'ee miira nama gammachiisudha. Dhaabbati kun dhaabbata biyya keenya bakka bu'u waan ta'eef miseensa dhaabbata kana ta'uu kootii fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isinis hawwii keessan ijoollummaa ture moo erguma guddattanii moo tarii daandiin kun na baasa jettanii gara kanatti seenuu dandeessan? Egaa Itoophiyaa Airlines dhaabbata guddaa akka biyyaatti qabnu keessaa isa tokkodha. Akkasumas intarnaashinaaliidha. Akka Afrikaattis sadarkaa jalqabaarra kan jirudha. Ani durumarraa kaasee dhaabbata guddaa biyyi keenya qabdu yookiis Itoophiyaa Airlines keessaa hojjechuuf fedhii guddaan qaba. Kanaaf fedhee gara kanatti dhufe. Si milkaa'e? Na milkaa'eera. Haalli qormaata saameetu moo? Haalli qormaata isaa dhugaa dubbachuuf ulaagaan jalqabaa dookumentii keenya ilaalanii erga galmee xumurree written exam ture. Written exam erga dabarree physical screening ture. Physical screening booda interview dha. Interview irratti garuu kan barbaachisu Ingiliffaan level 3 ta'uu qaba. Ingiliffa irratti xiyyeeffata waan ta'eef kana keessa darbinee kunuu carraasaa waaqayyoo nuuf laatee iddoo barbaannu kana geenyee jirra. Mee hamilee kenneefate maal ta'e? Baga milkooftan. Bareedinoo garuu mee waan dhoksite jiraan bareedin. Wanni akkasii yeroo baay'ee Isa tokkooti garuu. Bareedinis mitiire? Ulaagaa keessatti. Hojjaan qalleen furdeen wal madaaluun. Swimmingii keessatti inni isa jalqabaati. Kanaafuu hojjaan inni ilaalama, body mass index inni ilaalama, ilkaan kolfeewwan smilingiin isa jalqabaati. Kamina saani gafare ilaaltatu. Umurii siroo kanaan jedhu. Anatu ta'a dhiisanii intaaniti akka bareedni kiyya kun hin ta'u. Asitti sin barsiifna garuu akka bareedina isaanii maintainii gochuudhaaf style and image kan jedhamu koorsiin tokko jira. Akka torban lamatti isa baratu. Even if they are naturally beautiful, we will training adda addaa itti kennin. Waati akka sonatti dabalan. Atti dabalan. Akka of qabachuu amma akka meekaappii adda addaatti dibatan sanatti agarsiifna akka lippistikiin qeensa irrattis wanta akkasii hojjetu mataa akka ittiin dibatan wanta akkasii rifeensallee uffannaallee uffannaa hundumtuu baay'ee bareedu. akka ittiin asaan working style also agarsiifna jechuudha barsiifna. Koorsii qaba. Koorsii qaba. Isin jaalannaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadha. Tole sinii waliin tafufuuree mee gara kama ilaallume. Amma egaa aeroplaaniin kun isa guddaadha. Amma Cloud9 kan jedhamu sarviisii agarsiifna. Akka haa minaan hin bilcheessinu garuu warmii godha. Koffii makkaatoo wanta akkasiin hojjenna. Akka bartoonni keenya akka ittiin hojjetan gaalii keessa illee isinitti agarsiifna achi keessa. Bakki kun sitti toleeraati ol ka'uu barbaadaa jirtu. Barattoota keenya asitti immoo akka minaan qopheessanii kastamarii keenyatti kennu gaalii jedhama kun bakka hojii warra kaabin kuruudha yookaan immoo hostasiidha. Asitti minaan kana keessatti qopheessina. Warmii goonee kastamariitti kennina jechuudha. Kun ovenii jedhee itti agarsiisa. Asitti kan immoo banuu hin dandeessaa. Banne amma naannissi akkasitti. As keessatti to'achuu. As keessatti hundumtuu kana irratti immoo koffii seremonii wanti asitti qopheessinii koffii Itoophiyaa wanti qopheessina hundumtuu koffii kan qophaa'ee dhufa kana keessatti galchine koffii kana keessatti geenye koffii paalii kan jedhamu jira asitti galchine duruu booda
qophee kastamarootti ergina jechuudha. Hin kenna jechuudha. Istiin godhee baasachuudha. Hin baase koffiin asitti bu'aa kastamaritti kennina jechuudha. Inni kun immoo maakiyaattoo ittiin kennina. Maakiyaattoo yoo barbaadanii maakiyaattoo asitti qopheessinee kastamaritti kennina. Espreessoos kan barbaadu immoo koffii kan barbaadu jira koffii kanaan kennina. Espreessoo nan barbaada yoo jedhe immoo kophaatti espreessoo qopheessinee jalatti kennina jechuudha. Hojjetaan hundumtuu utuu gara eerpileenii keessa yookaanis immoo xiyyaara keessa seenee namoota keessummeessuu eegalin dura wantoota hojjetamu maras keessatti hojjetee tireeningii fudhatee sana booda gara balaliitti deemaa jechuudha. Ji'a afuriif torban lama ta'a tireening dureeshin keenya. Tiyooritiikaaliin baratu, piraktikaaliin baratu, manaanesaattis qopheessu. Keessummoonnis jira utuu riil eerpileeniitti utuu deemanii minaan qopheessanii sarvisii istaafitti kennu. Kanaafi eerlaayiniin keenya the best customers jedhamee adda addaatti waamame jechuudha. Waan bareedaa. Afrikaa irratti tokkoffaadha. Waggaa 8 straightiitti best customer service airline jedhamee awwaardii arganneerra. Waggaa 8 straight. Waggaa 8. Badhaasa baay'ee qabdan illee nan beekaa. Inni tokko isaa customer service. Customer service immoo leenjii kanatu kan wanti nu gargaara jechuudha. As keessi kun maalidha? Waan hunduu ijoolleen tamaaronni bartoonni keenya wanti hojjetanii asitti ilaalla. Kun immoo komaandii goona. Yoo barbaanne amma fakkeenyaaf ibsaa yoo dhaabsuun barbaanne ibsaa hin dhaamsina. Dhaama miramni asitti amma gaalii keessa hin argamu. Hundumtuu asuma jira. Faayirii yoo barbaanne faayirii qaba. Artificial faayirii qabna. Artificial faayirii bobeessinee ijoolleen dhaqanii dhaamsu jechuudha. Ijoolleetti agarsiifna hundumtuu artificial fire extinguisherii qabna. Distinguishii gochuu jechuudha. Hundumtuu warra hundumtuu akkas goona. Akka tasaa balaan ibiddaa yoo uumame. Komaandiidha. Control panelii jedhama. Asitti teenyee fakkeenyaaf yoo xiyyaarri kun bishaan keessa kufee diichiin kan jedhamu goona yookaan immoo lafarratti yoo kufee crash landing jeena. Taaksii yoo deemu immoo taaksii kana utuu geenu taaksii xiyyaarrichi kun lafarra deema jechuudha. Maayinni kun kan nu gargaaru fakkeenyaaf balaan bakka dhufu hin beekamu. Akkuma dingata dhufamanii fakkeenyaaf bishaan keessa yoo kufee bishaan keessatti ijoolleen keenya maal godhu? Cabin crew keenya safety our major concern safety waan ta'eefi hundumtuu itti agarsiifna jechuudha. Utuu taaksii karaa xiyyaarri kun taaksii irra utuu deemu responsibility isaanii maayinni asumatti agarsiifna jechuudha. So instructoroonni asuma ta'anii commandii kana godhu ijoolleen immoo hundumtuu according to this command hin hojjetu jechuudha. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti. Inni kun immoo bishaan emergency nutti dhufee balaan nutti dhufee bishaan irratti yoo dhabne wanta kana agarsiifna jechuudha. Kan bishaan irratti akka gadi daakee qabuu danda'u yoo xiqqaatellee. Warri namni bishaan daakuu warri hin beekanii kanaan ittiin fayyadamu jechuudha. As keessa galchanii warra hin beekneef moo warra beekuuf ta'a? Hundumtuu hundaafuun ta'a garuu warra hin beekne keessattuu akka keetiifa. Emergency bishaan keessatti dhimmi faayidaa qaba jechuudha. Isatti agarsiifna. Kana fakkaatee ta'a. Wanti hundumtuu iddoon argamu barcuma jala ta'a. Business classii keessa kana jala economic classiitti immoo barcuma jala ta'a. Demonstration gaafa baromni emergency demonstration irratti agarsiifna jechuudha. Waan garuu kan naan galle business classii, economic classii akkasumas immoo tourist classii attanii kaasaa turtan erga silaati. Maalummaa classii kun garaagarummaa sanatti himamu. Cloud9 kan jedhamu warra kana servisiin adda adda. Fakkeenyaaf wanti dhabamu hin jiru kan keessa. Tourist class irratti immoo limited service item keenya limitedidha. Seatiinis yoo argamte inni kuni akkuma siree gochuu dandeessa 180 degree extend gootee hin rafte jechuudha. Inni raffatta VIP jechuudha kun. Akkuma miila diriirfattee akkasitti ajaa'iba rabbiiti. Garuu warra tourist classiitti akkasiin goonu 45 degree isaa gara buula extend gochuun danda'ama. Isaan immoo xiqqooma akkas dhiisa jechuudha. 45 degree akkas. Kaffaltii irratti garaagarummaa qaba jechuudha. Baay'ee qaba. Baay'ee garaagarummaa qaba. Agartee?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Icciitii argatte. Tole. Maaltu nu hafe asii amma? Amma kana keessa finneerra. As keessatti wanni ani amma asitti arguu jiru. As bira waan akka Laayitiidha inni reading laayitiidha. reading light. Amma kophaatti yoo barbaade amma fakkeenyaaf isa kana asitti isin agarsiisa. Inni kuni oksijiinii air conditioning yoo barbaade kan amma qabanaa jiramni kophaatti immoo kana caalaa kan barbaadu jira. Isa kana banatee kophaatti immoo fayyadama jechuudha. Isa kana utuu hin tuqin. Kanaachi immoo inni kun reading light kophaatti yoo dubbisuu barbaade reading light onii godhee ittiin taa'ee kophaatti dubbisa jechuudha. Warra gara biraatu disturbing godhin. Music playerii waan fakkaatu kunniinoo maali? Jira inni kun immoo inni kun instrumentiidha. City kana extendii gochuudhaaf akka ilaalteetta isa kana yoo ittiin buute 118 degree. Yaa 180 degree immoo barbaadu jettee kana duuba isaa extendii gochuu barbaade isa kanatti fayyadamte jechuudha. Baay'ee muuvii qabna. Latest muuviidha kan kastamaronni keenya kan agarsiifnu. Baay'ee qabna. Muuziqaas yoo barbaade Amaariffaan jira, Oromiffaan jira, Arabiffaan jira, kan Europeans jira, kan Indians jira. Global waan ta'eef hundumtuu qabna. Akka fedhii isaatti filatee daawwachuu dhaggeeffachuu danda'a. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti iji koos karaa laalti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti. Kanaafuu garam deemne jechuudha? Karaa iskuulii gara biraa immoo deemne jechuudha. Warri kuni warra sira askeejiin keenya chief executive officer jalqaba irratti ka'ee amma sammaatti kana warra asin jiru asin deemna gaa. Kobataan garaa nama meessa yoo nyaataaf dhiyaata nama jibbisiisa anis kanan taa'e fuulli kun beeksisa. Egaa amma kuni biildiingiin kun warra pilot trainingidhaa fi aircraft technician trainingitti kennama. Asitti waan baay'ee hojjetamaa jira. Amma departmentii 4 qabna akka kan universitiin aviation maintenance training. Amma Captain Guuta, how are you? Kam jirtu? Nagaa. Okay. Nagaa jirtu Kaapteen? Amma egaa Kana kan nuti. ana asitti numura as immoo pilot training schoolidha. Captain Guutuun kan jiru immoo hundumti isin agarsiisa. Ana wajjin immoo tu biildiingii keenya deebitanii dhuftanii wala gara booddeetti. Yeroo nu faana qabaatanii fudhata deebinee wal argina. Deebinee wala gara booddeetti. Kaapteen akkam jirtu? Naguma. Hojiin akkam? Hojiin gaarii. Bareedaa. Mee anam keessa seenee maal akka hojjettan fa'achu maal akka nu agarsiiftan caalatti immoo akka wal baraa deemnullee keessi isaa nu hayyama jennee yaanna. Akka siraan agartaniin barattoonni utuu leenjiin jalqabin dura asitti seenaniiti wanta guyyaa sana hojjechuuf jedhan kan isaan balalisaa leenjisaa isaanii wajjin jalqaba asitti mari'ataniiti isarratti maratan gaaffiis qabatanii gara keessaa seenuun balalisuu shaakaluu jechuudha. Barattoonni kee jiran? Erga briefingii xumuree waan dhuftaniif amma seenuu dandeessu. Kam jirtu? Kam jirtu? Sutumee. Tole nagaartu? Kam? Barnoonni akkam? Sinis kaa'attaniittu kaasirra. Maali laata warri kun kan keessan sadii kan isaanii immoo afurii kun adiidha kun immoo warqee fakkaata maali addummaan isaa? Isaan kan isaan asirraa qaban kun filaashii jedhama. Akkuma agartan kalarii yookiin halluu adiidhaan sadiitu jira. Inni jalqabaa sooloo yookiin erga barumsa baratanii qofaa isaanii amannee xiyyaarratti ilaannaa. Isa baratan sana qofaa isaanii ba'anii nutti agarsiisu jechuudha. Gaafachi deebi'an tokko argatu isa booda akkuma barumsi dabalaa deemu irratti dabalamaatti deemaa jechuudha. Lakkoofsi sarara adii kanaas dabalaa deemaa jechuudha. Dabalaa deema amma sadii almost Sadii balali'aniiru jechuudha. sadii isaan almost trainingii fudhachuu qaban hunda isaa fixanii sadarkaan isaanii gara xumuraati jechuudha. Eebbifamuu fedhu Almost yeroo dhiyootti ni eebbifamu. Congratulations. Jalqaba irratti simuleeteriin kun DA42 NG jedhama.
utuun jalqabin dura asirratti wanti barreeffamee jira. Simuleeteriin kun teekinooloojii amma yeroon irra ga'e kan of keessaa qabatedha. Updated ta'uu qaba. Teekinooloojii wajjin deemuu qabna waan ta'eef yeroo yerootti updated ta'aa deema. Kanaaf amma kun almost expiry kan inni itti godhu ganaa waan ta'eef seennee jalqabuu ni dandeenya jechuudha. Erga kana laallee booda keessa yeroo seennu as kompiitarri jira. Kompiitara kana fayyadamne kan isaanii shaakalchiisnu ta'a. Yeroo kompiitara kana fayyadamnu fakkeenyaaf xiyyaara sirrii yookiin immoo actual flight irratti wanta itti agarsiisuu hin dandeenye asitti waan adda addaa seenaariyoo saalaannaa fi jechuudha. Fakkeenyaaf emergency adda addaa barsiisuu hin dandeenyu aircraft irratti injin faayirii wantoota adda addaa akkasii agarsiisuu hin dandeenyu. Ibidda bobeessuu hin dandeenyu qilleensa irratti. Garuu yoo mudate jennee asitti laannee fi kan agarsiisnu yoo bokkaan roobee cloud adda addaa keessatti yeroo galanii asirratti kan isaanii filannee isarratti hundaa'anii handle godhanii knowledge barbaachisaa qabaatanii jechuudha kan isaanii xumuran. Barattoonni yeroo baratan akkuma agartan teessoo lama qaba. Iddoo balaliitii bitaa mirgaan ta'aniiti kan balali'anii. So keessa seennee immoo waan jiru wajjin ni ilaalla. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isin geessiniin jenna. Nus egaa guyyaa har'aa kana Yuunivarsiitii Aviyeeshinii keessatti argamuudhaan barsiisota isaanii akkasumas namoota as keessa waliin hojjetan waliin turtii taasisaa turre jira. Bakki sababa nutti dhiphateef jineen nusiin as gadi baasee jira qofaa kooti turtii kan taasisu. Beekii akkasumas gadaa akkasumas kaapiteen guutuu waliin turtii gabaabduu ni taasifna. Mee jalqaba dursa barattoota kooti jettee turte mitiire? Mee haalli baruuf barsiisuu as keessaa erga gara kana dhuftanii akkami meenuu kaasime? Maqaan koo Beekii Abdataan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraayi. Kan as galee waggaa tokkoo fi naannoo 6 tureera. Ergan dhufee kan leenjiin asirraa argadhe baay'ee bareedaadha. Kan expect godheerraan addadha. Isarraa baay'ee namatti toladha. Naamusa keessaa argatan beekumsaan dabalata maal fakkaata? Eeganii daandii qilleensa Itoophiyaa Aviyeeshinii Yuunivarsiitii ergan galee booda leenjii baay'een argadhe. Fakkeenyaaf naamusa hojii akkuma beekamu asitti disipiliiniin waan isa guddaadha. Uummanni biraas himuu danda'a. Hojjettoonni fi barattoonni Aviyeeshinii Yuunivarsiitii naamusaan hundi kan beekudha. Isarraan aansee leenjii ogummaa kootiin beekumsa gadi fageenyaa akkan argadhu flight instructoroota kootiin ground instructoroota irraa argadheera. Isatti aansuudhaan hojii gareetiin which is CRM akkan sirriitti hordofee isarratti akkan cimina qabaadhu na taasiseera. Dabalataanis itti gaafatamummaa obsaa fi akkasumas haala injimijannee keessatti hojii qabatamaa hojjedheen akkan argamu na taasiseera leenjiinsa. Baay'ee namatti barattuu cimtuudha naan jira. Gadamee gara keettan dhufa. Akkam barnoonni kun? Maqaan koo Gadaa Gabayyoon jedhama. Kan inni dhufee godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo irraati. Barumsi baay'ee gaariidha. Bu'aa baay'ees yoo qabaate iyyuu inuma danda'ama. Wanti hin danda'amnes hin jiru jabaatan hojjennaan. Hubannoowwan akkamii argatte erga gara kana dhuftee gama naamusaatiin gama beekumsaatiin aadaawwan duudhaawwan Itoophiyaan qaban mul'isuu keessatti illee mee hubannoota argatte maal fakkaata? Inni jalqabaaf inni guddaan ogummaa xiyyaara balaliisuu akkasuma beekumsa xiyyaara balaliisuuti. Kana malees immoo leenjii keessatti wanta baay'een argata. Naamusa hojiis ta'u, jajjabinaan hojii kee hojjechuus haa ta'u, kabajas ta'u wanta baay'een argata. Wanta amma argachaa jirruun wanta argachuuf deemuunis hojii keenya hojjennaa jechuudha. Ijoollummaa koorraa kaasee damee aviyeeshiniidhaaf fedhii guddaan qaban ture. Akkuma beekamu daandiin qilleensa Itoophiyaa maqaan inni addunyaa irratti qabu akkasumas immoo adda durummaan sirna nageenyaa fi qulqullummaan inni qabu amma umuriin koo dabalaa dhufu more attention akkanatti kennee irratti cimee akka hojjedhu na taasiseera. Gadamee haa ta'u paayileetiin taajichaa turteettaa dur barsiisaa keetiin maal taata gaafsiin jedha? Akkuma beekamu yeroo xinnummaatti gaafatan inuma jetta beektus immoo beekuu baattus gaafa guddachaa deemtu immoo wanta baay'ee baraa deemta. Akkuma beekamu daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa daandii xiyyaaraa guddaadhaa fi akkuma kana immoo akka sadarkaa addunyaattis beekamaadha. Akkuma kana gaheen inni biyyoota Afrikaa wal quunnamsiisuuf akkasuma immoo biyyoota addunyaa Afrikaa wal quunnamsiisuuf hojjechaa jiru gahee guddaadha. Gahee kanas immoo milkaa'umsa guddaan taphachaa jira. Anis immoo gahee kana keessatti qaama milkaa'umsa kanaatii taphachuu waan barbaaduuf daandii xiyyaaraa kanatti dabalamee jechuudha. Egaa barattoonni xixiqqoon umuriin isaanii xixiqqaatee mana barumsaa keessa jiran kan sagantaa keenya kana daawwataa jiran
paayileetiin ta'uu barbaada akkasumas daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa hojjechuun barbaada jedhanii hawwii kan qaban abdii kan qabaniif ni danda'ama gaasin bira geessatanii argachuu dandeessanii jirtu kanneen kana barbaadaniif dhaamsa akkamii dabarsitu meeshan? Wanti kamiyyuu jabaatanii hojjetanii ni danda'ama. Wanti tokko hin danda'amu jedhanii muranii kaa'uun gaarii miti. Wanta kamiyyuu erga goolii ofii kaatanii booddee hojjechuun baay'ee gaariidha. Hojjetanis immoo numa ga'ama jedheenyaa. Waa'ee aviyeeshinii yeroo dubbatamu waan humna namaati ol jedhamee yaadama. Garuu isa miti. Namatu hojjetee xiyyaara kanas namatu balaliisa. Kanaafuu hundi keenya ni dandeenya. Tole ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaa sidii jenna. Kapteen akkam goonu mee gara kamitti imallu reem? Simuleetarii seenne waan achi keessa jiru immoo wanta xiyyaara irratti arginu waan ta'eef isa immoo wajjin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Natti agarsiisuu dandeessiseen? Ni dandeessi barateetti waan ta'eef. Kanaaf shamaraa wajjin seenuu barbaadan. Tole. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti iji koos karaa laalti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti iji koos karaa laalti safuudha safuuja. Already crafting keenya ka'eera injiin isaa start ta'eera. Kanaafuu waan guutamu gonneet gara deemnutti deemna jechuudha. Eessa deemuu barbaadda? Akkam gara Dirreedawaa kana deemuu barbaadda? Dirreedawaa baay'ee natti tole. Intaa. Baay'ee natti tole. Dirreedawaa biyya jaalalaa keenya deemnu. Biyya jaalalaa keenya deemnu. Kuni departure FMS jedhama. Karaan akkuma makiinaan daandii qabu, innis samiirra daandii qaba. Daandii qabda jechuudha. Daandii qaba. Kun daandii sana kan agarsiisaa jiru jechuudha. Isadha. Yeroo kaanu request goonee kana zunjuneen kan traafikiin jiraachuu waan danda'uuf. Traafikii qabdu? Traafikiin jira. Direeni baay'ee qaba waan ta'eef asiin goonee kana kun simuleetarii waan ta'eef akkuma actual flight jennee waan yaannuuf communicate goonee kana jechuudha. Dubbattanii jechuudha. Akkanuma akkam? Akkaan. Akkanuma. Waaqnu dursii. Tower Exxon Golf Whiskey Bravo at usual parking area to Solsonward. 07 Hard Free Runs to climb and maintain flight level 140 request taxi instruction. Okay, as soon completed, Tower Exxon Golf Whiskey Bravo ready for departure. Ready for departure nun jedhee jechuudha yeroo kan request goonee jechuudha ka'uu dandeenya jennee kanaaf ka'uu dandeessu nun jedhanii kanaaf amman kana jechuudha kun parking brake jedhama parking brake kana release goona applying brake gear up gear is in transition gear up and locked set next steering 160 left is clear, right is clear. Kapteena Faanaasa garuu haasa'uu hin danda'amu miti? Yeroo balali'a yeroo akkasii immoo critical phase waan jedhamuuf haasa'uu hin danda'amu. Inni garuu haasa'uu danda'a. Kapteenii ajaja kennuu danda'a jechuudha. Gargaaraa isaa faana. Hin danda'a. Haasa'uu ni danda'u garuu waa'ee flight yoo ta'e malee haasa'uun biraa hin danda'amu. Critical phase of flight jedhama. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti iji koos karaa laalti barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti. Kanaaf caalaa barattoota koo malee baay'ee turuu hin danda'amu. Naaman dhabdee. Deebi'ee dhufuun koo waan oollee. Dirqamadha. Turtii bareedaadha. Jiineenus kun badee. Lakki jira kun keessummaa biraa qabadhee dhufe. Daawwiirra turteere. Haa ta'u ishi mala gurfeeraan jedhama. Sutumeen jedhama. Haa ta'u. Kapteeni illee wal beennaa. Akkam ture keessi? Keessi gaarii ture. Si gaafachuu Maal keessitu argite jeen akkatti namatti tolu. Ajaa'iba. Balali'ee dirree dawaa ga'een deebi. Na buusaan jennee karaa ani hibboo tokko beeka ture. Isinitti bifadhamoo isatti bifadhaan beeku. Fiffiisaa akka abbaa loowwanii xixxiitaa akka kooraa leemmanii jedha. Isa jechuun deebiin isaa maali jetta? Akka abbaa loowwanii fiffiisaa akka kooraa leemmanii xixxiitaa jedhama. Xiyyaara. Suutumeen deebifteetti baay'ee gaariidha. Xiyyaarri baay'ee
hibboo keessatti illee afoola Oromoo keessatti illee maqaa gugurdaa qaba. Akkasumas immoo adiin korkeen waaqaan morkee jedhu waaqarra balali'a waan ta'eef akka amma suutumee fa lafaa ol kaanii ol fagaatan san ol fagaata waan ta'eef waan waaqatti ol dhiyaatee jedhanii waan yaadamuu fi turtiin keessa bareedaa akka ta'e naa gala. Fuulli kun ifnee margan bahee. Baay'ee faadha. Mee kapiteen gaafii akkasii gaafadha. As keessa turtiin as keessa taasisaa jirtan miirummaa biyyaa uumuu wajjin wal qabatee ambaasaadara biyyaa ta'uu wajjin wal qabatee dhaabbanni keessan kun maal fakkaata hojjetaan dhaabbata kanaa maal fakkaata dabalataan wanni jettu soo jiraate maa carraa sii kennin. Tole guddaa galatooma. Dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee guddachaa jirudha. Akka biyya aduwaanti nu boonsatu hin taane Afrikaanota hundaaf illee boonsaa ta'e itti fufaa jira jechuudha. Kun immoo kan ta'ee fi leenjiin asitti laatamu gama attituudiidhaan, gama nooleejiidhaan, gama iskiliidhaan wanta baay'ee gaarii ta'ee fi astamaarota ekspiriyansii hedduu qaban barattoonni keenyas mooraa kana erga seenaniin booda amala gaarii qabatan akka isaan xumuran iskilii barbaachisus fudhataniiti kan ba'anna. Kanaaf akka addunyaatti kan inni beekamaa ta'eef wanti kun kaampaanii kana keessatti yeroo dheeraadhaaf waan hojiirra oolaa tureef ammas waan itti fufaa jiruuf dorgomaa ta'a jechuudha. Biyya kana qofa keessatti sun taane biyyoota Afrikaa akka Maalii, Naajeeriyaa, Gaabuun irraa dhufanii barattoonni leenji'aati kan jiranii kun kan ta'eef calliseeti miti. Hundumtuu gahee mataasaa waan baatuu fi kanaaf akka leenjisaa balaliisaa gibbii kanaatti waanan jedhu dhaamsan ijoolleef qabu mooraan kun baay'ee guddachaa jira. Wanti hundumtuu akka darbe miti ijoolleen baay'een akka duriitti yaadu dirreen leenjii yookiin immoo dirreen dorgommii wal qixateera. So dirreen dorgommii waan wal qixateef wanti isin dadhabsiisu hin jiru dhuftanii dorgomuu dandeessu. Keessumaa leenjiin kun kan barbaachisu laanguweejiin dirqama. Ijoolleen baay'een immoo laanguweejii irratti hir'ina guddaa jira. Kanaaf dhaamsana sumaan dhaamu manni barumsaa godinaalee irra jiran keessumaa ijoolleen asiillee baay'ee ni danda'u godinaalee irra jiran laanguweejii irratti akka isaan baay'ee fookas godhanii. Ayyaanaan baga isin ga'e namoonni jettuun hoo jiraate carraa tokko sii kennina. Maatii koo akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa mar'an baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuun barbaada. Isinillee dhuftanii afaan kanaan dhuftanii nu dubbisuu keessan waan jajjabeeffamuu qabudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee ulfaadha. Kan kaa'atamu man kan kaa'atuuf na hayyamtamu maal wayyamu. Ni danda'ama. Isaatu wayyee. Barrisuu laata kallaatti. Baay'ee sirriitti miidhagas. Narraa bareedamti. Baay'ee. Barumsa kana kan eegalu na taasisaa. Ishoo dagnite. Galatoomaa ulfaadha. Ayyee ulfaadhu. Sinillee baga geessan. Ulfaadha yeroo gaarii. Galatoomaa. Kapteen Faabiraa Finneerraa amma gara sanatti adeemna jechuudha. Haa ta'u. Haa ta'u ayyee Kapteen fayyaa ta'a. Barrisuu laata kallaatti. Barrisuu laata kallaatti. Lapheen koo siif maraatti. Iji koos karaa laalti. Barrisuu laata kallaatti. Barrisuu laata kallaatti. Lapheen koo siif maraatti. Iji koos karaa laalti. Iddoo kanatti shaakalu. Xiyyaarri isaan irratti shaakalan isaan kana faadha. Isa guddaa kanas akkasumas immoo shaakalliin tokko tokko immoo workshooppii jedhama. Workshooppii keessattis hin ta'a jechuudha. Damee yuunivarsiitii kanaa keessa dameen giraand teeknishaan jedhamu dipaartimentiin tokko jira. Mee wanni as keessatti nutti agarsiistan keessattuu qaamman pileenii yookiin roopilaa jennee waamnaa nuti baadiyyatti qaamman roopilaa kun kanatu akkas akkasitti hojjetama jettanii wanni nutti agarsiistan jira? Baay'ee jira. Baay'ee muraasuma isaa nutti himaa. Gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Egaa roopilaanii tireeningiin isaas akkasumas immoo qaamni isaas iddoo sadiitti garaagara ba'a. Shaakalli isaas akkuma sanatti illee kennamaa jechuudha. Elektirikaalii fi elektirooniksiin isaa aviyooniks fiildii jedhamuun qoratamaa. Inni lammataa immoo injinii isaa. Injinii jechuun amma saddana jiru kana jechuudha. Injinii jechuun anniisaa kan kennuuf jechuudha. Humna kennaa. Humna kan kennuuf san. Innis fiildii tokkodha. Inni kaansaa immoo waan alatti argamu kanaa fi keessa isaa immoo balali'uudhaaf mijataa akka ta'u. Asii ol gaafa deemamu higher elevation irratti pireejeriin baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu pireejerii xiqqaa sana keessatti qilleensa fudhachuun illee nama dhiba. Utuu
haalli mijataan keessa hin jiru ta'e akka pressurization jedhama. Isaan akkasii kana immoo dabalatee inni immoo airframe jedhama jechuudha. Kanaafuu waan sadan kana qaba. Yaarra tokko utuun balali'in dura jalqaba teeknishaala as keessa jirutu jalqaba cheek godhe xiyyaarri kun balali'uu danda'a kaafachuu dandeessa jedhee kennaaf moo ofuma isaatii kaapiteena sanatu kennaaf mee nutti himame. Jalqaba isaa warra teeknishaanotatu dipaartimentii garaagaraa fiild of stadii garaagaraa qaba gaa. Isuma jechuun teeknishaanii jechuun warri avioniksii isaa elektirikaal elektirooniksii irra hojjetan jiru warri mekaanikaalii isaa irra hojjetan jiru kun hundumtuu waliin qindaa'eeti awurooppilaanichi eerworzii akka ta'u godha jechuudha. Yoo teeknishaaniin sirriitti suphee isa suphameeyyuu teeknishaaniin sunuu isa suphameeyyuu inspeektii godhee gahaadha jedhee balali'uudhaaf gaheessa yoo jedhu baate hin balali'u jechuudha. Achi booda erga ga'ummaa sanarraan airworthiness capability sanarraan erga ga'ame booda gara sekshinii flight operation jennaa gara warra balaliisutti kennama jechuudha. Achiti booda paayilotootti immoo achirratti ramadamaniiti immoo inni isaanis gaafa fudhatanii balaliisuun fuula dura naanna'anii ilaalu. Pre-flight inspection jedhama. Naanna'anii dhugumaa akkuma warri suphan xurutti suphineerra jedhanii suphamee raawwasa jedhu. Cheek godhatu. Waama xiqqoo isheeti inni inspeectionii gadi fagoo miti irruma keessa jechuudha. Pre-flight inspection flightii sun jalqabni daqiiqaa yartuu fuula dura irra deemaniiti naanna'anii ilaalu. Asii ka'uu yeroo baay'ee kan beekame akkas achirra naanna'anii baalli isaarra naanna'anii dugda duubaan deebi'anii asitti deebi'anii fixu jechuudha. Egaa kana gaa inni kaan diteeliidha. Kunoo gaa barattooti keenyas addana jiru. Isaanii wajjiniin wal isin barsiifna. Barrisuu laata kallaatti barrisuu. Kam jirtu? Barattoota. Fayyaadha. Jirtu. Nagaa. Kam jirtu? Nagaadha. Jirtu. Akkam jirtu. Kam jirtu? Nagaa. Jirra. Ani. Yaarraa dhufne. Ajjiniinus jedhama. Waa'ee koo suutumee jedhamti. Eemin pilaas irraa dhufne mee maqaa keessanii walaa barruu dursine. Maqaan koo Dassaalin Taarriqanii Guutamaan jedhama. Kanan dhufe godina Wallagga Bahaa ana Waayyuu Tukaatee. Amma ani barataa aircraft maintenance technicianidha. Nuti erga dhufnee leenjii jalqabne naannoo waggaa tokkoo fi ji'a lamaa finneerra. Already barumsi yookaan leenjiin aircraft maintenance technician kanaaf kennamu xiqqoo ishee leenjii warra kaan irra tura. Dipaartimentii sadii bakka tokkotti qabatee jira. Innis inni jalqabaa avioniksiidha. Avioniksii gaafa jennu electrical partii kan ta'an qaama xiyyaaraa keessa kan irratti kan hojjetudha. Inni lammaffaan immoo power plantiidha. Power plantii jechuun wantoota makaanikaalii faana wal qabatanii keessumaa boba'aa irratti kan xiyyeeffatudha. Inni sadaffaan immoo airframe kan jennu qaama xiyyaaraa bakka irratti mul'atu kana akkamitti akka inni hojjetamu yookaan akkamitti akka inni suphamu kan jedhudha. Isaan kan of keessatti qabata aircraft maintenance technician kan nuti jedhu. Si wajjin homaa walaa barru. Eshi maqaan koo Abrahaam Tamasgen Namoomsaan jedhama. Kanaan dhufee godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilarraan dhufe. Amma mooraa yuunivarsiitii aviyeeshinii kana keessatti barataa AMT yookiin immoo aircraft maintenance technician ta'ee leenji'aan jira. AMT'n gosa garaagaraa kan godhu guyyaan yeroo inni dheeratu naannoo ji'a 20 fi isaa olii tura. So yeroo amma turtii kana keessatti nuti waan gosa garaagaraa sadiidhaan barannaa baana. So professionii sadiin baana jechuudha. So profeshiniin tokkoffaa akkuma inni obboleessi koo jedhee power plantii kan jedhamu injiinii kana faana kan wal qabatu jechuudha. Egalee lammata immoo airframe partii kan jennu partii isa kana wanta adii argitan kana jechuudha. Avionics partii kan jennu amma cockpitii jedhama bakka amma gabbinaa jedhamu makiinaati. So cockpitiin sana keessatti electrical partii kan wal qabatu avionics jedhama. So gaafa nuti as keessa graduate goonee baanu kana sadiin hin baana jechuudha. So professionii sadiin baana kanarra jirra. Barrisuu laata kallaatti barrisuu laata kallaatti lapheen koosiif maraatti iji koos karaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota akkuma argaa jirtan ayyaanni keenya ayyaanni qillee haala ho'aaf bareedaa ta'een itti fufee jira. Bakki itti argamnu kun immoo bakka siniiwwan kumaatamaan hiriiranitti argamna. Bunnillee ni jiraata. Nun immoo akkuma aadaa Itoophiyaanotaatti keessummoota keenyaanii bunaaf nagaan dhabinaa baga nagaan dhuftan jechuudhaaf sinsimanneerra jedhaniiru. Keessummoota silaa wajjiniin turre jiru akkasumas keessummaa haaraallee dabalannee jirra. ከሷ ጋር የምንተዋወቅና ከዛ ትንሽ እንጫወታለን ስለ በዓል እናወራለን
እስኪ እንታወቅ። በጋነጋ ዱፍተኒ መልካም ኃይል ለማርኛ አንቀጥል ለጊዜው እንግዲህ እንኳን ለገና በዓል አደረሰን ሁላችንም አደረሳችሁ Hunduma keenyaan baga ayyaana qilleen nu ga'e jechuun barbaada. Yuunivarsiitii Aviyeeshinii keessatti leenjistuu keessummeessitootaati. Baga nagaan dhuftan. Dhuftanii nu ilaaluu keessaniif baay'ee nutti toleera. Barattoota keenya barnoota isaanii utuu hin ga'oomin gara hojii xiyyaaraatti hin erginu. Akkuma argaa ooltan mooraan keenya bal'aadha. Mooricha keessatti shaakalaniis ta'ee barnoota barreeffamaan erga sirriitti ga'oomaniin booddee gara hojiitti kan bobbaafnu. Kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa akka addunyaattis ta'ee akka Afrikaatti dhaabbata maqaa gaarii qabu kan ta'eef. ስመጥር የሆነ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ዱርሰሜ ዳቦ ቆጴሰኒርቱ ዳቦ ከን ኑምራቲ ቡነ ኬኛ ዱጋ ሰቦ ደሞኒ ጠበዳቲ በሪሱ ላታ ከላቲ በሪሱ ላታ ከላቲ ለቤን ኮሲት መራቲ እጅኮስ ከራላልቲ በሪሱ ላታ ከላቲ በሪሱ ላታ ከላቲ ባይነት ቶሌራ ዱጋ ዱበቹ ፊ ነሞተ ቤኩምሳ ጋሃ ቀበን አከስመስ ሞ ዳበት ብየ በከ ቦ ኤጅሩ ከነ ኬሳ ነሞተ ወጀተን ሄዱ ወጀን ቱርቲ ታሱን ባይነ መገመቺ ኦቦጌታቸው ወልዲን ቱርቲ ታስሱሜ ሜ ሙደኖ ሳኒ አጋፈን ሙደኖን ኢሳን አቺ ኑ ዶወተን ከና ኢኑማ ዋንስ ሙደተ ኑቲ ምተኒ ኡመተ ከነ ኩልፊሲፍ እጋ ዋን ባይ እንጅራ አንስ ፍላይት ረን ቱሬ ወርጋ ድደም ያፈረት ፍላይት ረን ቱሬ ናይጄሪያ ትዴማ ቱሬ ተርቡላንሲን ጉዳ ቱሬ ፓይለቶች ነዋሚቱ አኔ ቲም ሊደር ቱሬ ፍላይት ሰነረት ነዋሚ አማጋ ተርቡላንሲ ጉዳ ትክገልችና እቱ ሲቪሪታ ኤ ቢሻን ረቲ ቡና ናንጀሪነትም ይጎ ቢሻን ረቲ ቡኒ ገና መከነ ስትነገር ሲሰራምኒ ላይቭ ቬስቲንግ ከጀነው ንጀራ ላይቭ ቬስቲን አከቲን ፈይደሙ ፓሴንጀሮች ሁንዱም ተጋርሲቭን አማ ቱ ብሪፊንግ ይፈደኒ ፓይለት ራ ዶፍኔ አንሞ ቲሚኮትን ብሪፊንግ ጎድ ቲሚኮ ሁንዱም ቱ ዋሜን ብሪፊንግን ከን አማ አከት ጀሪ ዳጋን ቤኩ ኦቱ ብሪፊንግ ፍኔ ካቢኔ ከሰት ገሉ ፓሴንጀሮች ከን ሁንዱም ቱ ላይቭ ቬስቲ ኡፈተኒ ነው የጋ ማይኒና ተርቡላንሲን ጉዳራ ቢሻን ረዲ ማጅራ ከናፊ ኦፍ ኮፒስኔ ኤሳ ደጋን አይም ቤኩ ከንት በረን ሰገሌ ጉድፍቱ ናኑ ሰነቱሬራላ ላኪ ጋሊ ከሰ መሪያቻ ጅረኒ አመዩ ማል ራከ ደጋና መዩን ቤክተኒ አከቲ ደጋን ቤኔ ኦቱ ጋሊ ካቢኔ ከሰት ገሉ ሁንዱምቱ ፈተኒ ነው የጋን ኦቱ ካቢኔ ላሉ ቢጫ ወይ ዱጋባ የነመቱ ቶላ ወደኑ አቻይባት ኩኒ ነምነከም ሉቡስ አከመ ከጃላቱ ረገም ቤክስ ኩኒ ሜ ጉያ ያና ጅኖ ወልቀበቴ ሜ ከሱማ ሞራ ከነ ከሳ ወጀቹኒ አያና ጉያ ድልበታቲ ሰንበተዳ ጀደሜ ዋን ቆቆደም ምት የሮ እንድማ የሮት ፍላይት እንጅሩ አርገማ የሮ እንድማ ተሪ ሱፐር ዮጅራተን የሮ በርሲሱ ጅረ ጀዴን ያዳ ሜ አያና ከምት ደበርስቱ ሜስን ኤጋ ወጎተ ደሚ ሰገሊፌ መስኬሶ ጀቻ ቱርተኒ ጅርቱ ወጎተ ከነ ከሰቲ ጉዮታ ተማቲ ከሰ ወሊን ደበርስተን ያደቱሜ ኤርላይን ከሰ የወሬጅቱ ሁጂን የሮን ሁጂን ኤርላይን ከኛ 24 hours ይወጀን ከናፊ ሆሊዴይ ወከበጅኑ yogafa manageru yoron duma it's holiday for us it's holiday malifi biya yokan biya ala jirra yokan mo kelen sara jirra mbenu garu gafa hoteli gallu achit hundum kenya wolwamne achit kabajina wan bareda dake me gara nama gudda gamasitti ceeneti wan gari da wonni mudanno nutti majiran isinille wan akasi baye qabatu jenne yanna me mali nu boharsto main point ide Ethiopian Airlines fisi community duma biya kana kesse jiru qomo chun lammi biya kana lammi Ethiopia ta anundumatifu hingargare de kana yadu namoti hamma qualification asif barbachisu hamma qabatanitti dorgomani asenun salpada namundumatifu walqitachu equal opportunity employer ide Ethiopian Airlines kanafu kesumati wala maga academic skill akkasumas proficiency afaan ingiliffa kana lamaan horateennan namni kanarratti shaakalee of jabeesseennan dorgomee galuudhaaf nama hundumaatiif bana akka ta'e sagaran ibsu barbaada keessumaatii namoota miidiyaarraa fagoo jiran baadiyyaa keessa jiranii fi kun muuxannoo gaarii natti fakkaata.
Mee atillee waan baay'ee jira mi gaafa xiqqeenya irraa kaasee hanga asitti mudannoo baay'eetu jiraata. Mee mudannoo kan kee irraa nuu qoodi. Jalqaba na of galchaa jechuun barbaada. Namoonni umuriidhaan dursan abbaallee kan naaf ta'uu danda'an gidduu keenya jiru. Amma kanatti mudannoo qabaadhee miti. Garuu dhalootaaf dhaamsan qaba gama kootiini. Ani yeroon addunyaa barnootaa keessas ture naannoo waggaa tokko hojii barbaadeera. Garuu dhaabbanni eellaayinsii nan gala jedhee gaaf tokko yaadeen beeku. Maaliif carraansaa akka waan dhiphaa ta'etti yaadna. Carraansaa baay'ee akka waan dhiphaa ta'etti yaadna. Dhafeen amma garuu yeroo dhiyoo asitti wantoota hedduutu sirrate. Dur yeroo beeksisni kan ba'u weebsaayitii isaaniitiin illee hin gadhiifama. Garuu poolisii amma jiruun inni dur as magaalaa Finfinnee irratti dorgommiin ba'ee wanti godhamu hundumtu ulaagaa waan sanaaf barbaachisu hundumtu asirratti xumuramu kuni akka naannootti gadi bu'ee yookaan riijinaal irratti gadi bu'ee carraa barattoota hedduuf baneera. Kun immoo barataan kamiyyuu yookaan dhaloonni kamiyyuu dhaabbata kana injooy gochuu kan barbaadu haala salphaadhaan dorgomee akka inni injooy godhuuf carraa bal'iseera. Anis maal jechuun barbaada? Eellaayinsii yookaan dhaabbata eellaayinsii galanii hojjechuu dirqama waan isaan gochuu qaban yoo jiraate keessumaa dandeettii afaan irratti utuu hojjetanii dandeettii afaan irratti gadi fageenyaa yoo hojjetanii carraa isaan dhaabbata kanaa jooyin godhanii hojjetaa dhaabbata kanaa ta'uu danda'an bal'aadha. Garuu dhaloonni keenya ulaagaan dhaabbata kanaaf barbaachisu ulaagaan barnootaa akkuma jirutti ta'ee ammas taanaan barataan fedhii qabu barataan dhaabbata kana jooyin gochuu barbaadu yookaan hojii dhabaan hojii barbaadaa jiru kan dhaabbata kana jooyin gochuu barbaadu dandeettii afaan irratti utuu gadi fageenyaan hojjetanii kan jedhu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Xumura irratti waan jechuu barbaadu yoo jiraate uummata Itoophiyaa baraan baga ayyaana qillee kan bara kanaa nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Galatooma. Tarii yeroo barattus ta'uu danda'a. Barataa qaxalee gaafa taatu yeroo baay'ee mudannoowwan garaagaraa qabda. Yeroo hirribi nama fudhatu jiraachuu danda'a. Yeroo magaalaa Finfinnee dhuftu interviewuun keenya akka carraa ta'e yeroo oriijinaal irra hin jiru. Akkasumatti galmoofta achumatti riiteen egzaamii qoramta COC qormaata 4 moo 3 qaba as galuuf salphaatti hin galamu. So interviewun asidha. So bilaayindii liman dhufee jechuudha Finfinnee kana. Bilbila koo yeroo Finfinnee garu shaanxaa keessatti hin baata. Maaliif namni afaan hin jiru tokko. Fiima kooni nama gaggaafadhee deema afaan Amaariffaa kunis xiqqoo waan hin danda'uuf nama gaggaafadhee deema. So information tokko immoo jira namni akkasii namni Finfinnee akkasidha jedhamanii. So kana mannaa jedheen bilbila koo shaanxaa keessa kaa'adhee warri manaa bilbilanii cannaqamu. Indu'ee moo silkii gatee moo maal jedhanii natti dheekkamu turan. Baduu saarra wayyaa baduu saarra sii wayya sa'aatii nama sadii baachuu. Gaafa galgala galu isaaniif bilbiluu naa wayya jedhee. Maal dhageettee akkas goote kana dura jaarsa tokkotu bilbilli kiisii keessaa iyyinaan waama hattuun gaafa inni ol baase harkaa fudhachuu jedhee abbaa bilbilli kiisii keessaa iyyaara jennaan booda aniyyuu irraa amma inni haa iyyuu jedhe. Abjuu kee ijoollummaa ture moo akkuma carraa dhuftee carraa argattee mooraa kana seenuu dandeessee moo mee kana nu taphachiisi. Itoophiyaa Eerlaayinii keessa galu durumaa kee baay'een barbaadan ture. Sababiin isaas dhaabbatni akka biyyaatti qabnu Eerlaayiniidha. Dhaabbata guddaa jechuudha. Dhaabbata baay'ee jiran keessaa Eerlaayiniin isa guddaadha. Immoo dhaabbata guddaa kana keessaa hojjedhee akkasumas Eerlaayiniin intarnaashinaaliidha. Biyya koo Itoophiyaa beeksisuu waan barbaaduu fi durumaa kaasee Eerlaayinii keessaa hojjechuu baay'een barbaadan ture. Kanaaf nan yaalee nan dorgomee nan argadhe. Mee shamarran akka keetii hojii keessummeessummaa irratti hirmaachuu barbaadan gara mooraa kana dhufanii leenjii fudhachuu barbaadaniif dhaamsa maalii qabda? Dhaamsi hin qabu ofii kootis jalqaba irratti durumaa kaasee xinnummaa kootii kaasee baay'ee nawwan ture hawwii isaa nan qaba garuu gaafa yaadu argachuun hin danda'amu piroosesiin isaa baay'ee cimaadha waan yaaduu fi dorgomuuf iyyuu yaaduun ture.
akkuma tasaatii gaafan dorgomu immoo yeroo jalqabaaf isuma kanan dorgomee gaafan dorgomu immoo ulaagaan barbaachisu inni jalqabaa afaan irratti xiyyeeffata afaan ingiliffaa jechuudha. Afaan ingiliffaa irratti baay'ee xiyyeeffata. Innaa isaan gaa ta'uu qabna level 3 ta'uu qabna jechuudha yoo xiqqaate miseensa kaabin kiruu yookiin hosteesii ta'uudhaaf. Innaa kan biraan immoo kan hosteesii ilaalchisu yoo jiraate qabxii waan garaagaraa dookimentiin hin ilaalama sanarratti hojjaan ulaagaa qaba. Body mass indexiin faa kun hin ilaalama godaannisa illee qaama keenya irraa eeggachuu qabna fayyummaa qaama keenya meedikaala irrattis fayyummaan keessoo keenyaa hin ilaalama. Innasuma kana darbuudha amma kanatti wanti ulfaataan hin jiru yaalaa inni argatama wanti hundumtuu hin danda'ama jechuun barbaada. Taatu tumachuun asitti jiikileefii fa'aa waa'ee muuziqaa kana natti tola waan ta'eef jiikileefii ijoolleen as biratti hojjetatu warri akkasii as keessa seenanii jechuudha. Hin danda'amu taatoon hin danda'amu godaannisi kamiyyuu hin danda'amu. Egaa isinis yeroo keessan nu laattanii ganamarraa eegaltanii mooricha keessa wanta jiru nu daawwachiisaa akkasumas yaada mimmiidhagaa nuu kaasaa nu faana turtii taasisuu keessaniif AMN Plus bakka bu'ee ulfaadhaan siniin jedhaa galatooma. Hayyee kabajamtoota daawwattoota AMN Plus egaa ayyaanni qillee ayyaana bareedaa ayyaana midhaagina akkasumas immoo ollaan walitti yaa'ee waan qabu walii firee itti wal yaadatu itti wal qaabatuu fi wal gargaaru ayyaana bareedaa kanatti isin wajjin turtii kan taasifne anjiinenus waaqoo fi waahilli kiyyas fuutumee gasulaa. Irra deebi'uudhaan ayyaanni kan nagaa kan milkii kan waan yaaddan itti isiniif milkaa'u isiniif haa ta'u isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kan warratti goolamnee jirra horaa bulaa.